Nama tokko yoo fayyaduu hin dandeenye hin miidhin. Nagaan waaqessaniif haa baay'eetu hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kodhaas illee akka nagaa qabdan abdiifamantiin qaba waaqayyo bira. Mee guyyaa har'aa kana waa tokkoon isinii qabadhee dhufe jechuudha. Suura fayyadame kana namni wallaaltan hin jirtanii. Galaana ilma kuyyuu jechuudha. Galaanaa namni wallaaltan dhumtuu hin jirtanii. Galaanaa mucaa salaale. Hundi keessanii hin beektu jechuudha. Haa ta'u malee mucaan kunii samoona kana jechuudha. Waan guyyaa har'aallee qabee guyyaa kaleessaa qabee waan guyyaa sadii kana karaa FB kanaan rakkinoota keessa darbe baay'ee himata jechuudha. Rakkinni keessa darbe kan baay'een keenya hin beekna sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Duraan dursee mucaan kun mucayyoo wayii jaallatee ture. Haa ta'u malee jaalala saniin baay'ee miidhamee boo'ee karaa sooshaal miidiyaatiin OBN illee jechuudha miidiyaa irratti ba'ee boo'ee rakkinoota inni keessa darbe hundumaa himatee namoonni jajjabeessan illee hin jiru. Baay'een jechuudha argitanii jirtu. Ammallee immoo jechuudha haa ta'u malee mucaan kun egaa addunyaan kun buburreedha. Gara biyya Arabaa Dubaay deemuudhaaf ta'ee birrii mallaqaa 500,000 olii kana baasee haa ta'u malee milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Yeroo 2 fi 3 deemee milkaa'uu hin dandeenye. Egaa kan nama milkeessu waaqayyoodha malee namni tokko iyyaala malee ofii isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Milkaa'inni harka waaqayyoo jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal isiniin jechuufan dhufee mucaa kana suuraa isaa irra fidee dhufe maal akka ta'e beektu? Namoonni baay'een mucaan kun yeroo sooshaal miidiyaa dhufee inni boo'ee rakkina isaa himatu kan itti qoosantu jira jechuudha. Kan itti qoosan jechuudha hin taane baay'ee darbataafii jiran jechuudha. Ani maal jechuun barbaada namni tokko gara sooshaal miidiyaatti gaafa dhufu wanti isin yaaduu qabdan maal akka ta'e beektu? Tokkoffaa yaada qabdaniin na gargaara. Lammaffaa immoo yoo mallaqa qabaattan na gargaara. Sadaffaa immoo jechuudha rakkina ani keessa jiru wanta itti rakkachaa jiru kana na furaa jechuudha. Isinii galee sooshaal miidiyaa kanarra namoota baay'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mucaan kun gara miidiyaatti dhufa malee akka jecha hin taane isin darbattaniif akka isin waan hin taane barreessaniif miti jechuudha. Kanaafuu namoonni jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra jirtanii nagaan isin jirtu warri nagaa hin qabne isin jirtu jechuudha. Warri jechoonni hamaan isin keessaa madduu hin jirtu. Warri immoo jechoonni gaggaarii namaaf qoodan isin jirtu jechuudha. Kanaafuu wanti kun hundinuu ta'ee mucaan kun sooshaal miidiyaa kanarra deemee kan boo'u waa rakkatu malee namni rakkina ofii dhiphina ofii sooshaal miidiyaa irra baasee hin fidu jechuudha. Sooshaal miidiyaa jechuun bubbee jechuudha dhugaa dubbachuuf garanatti itti bubbisu hin beekan. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade mucaa kana rakkina isaa warri itti dhiyaatan mee rakkoon kee maalii jedhaatii gaafadhaa jechuudha. Maaliif yaada waan biraallee gochuu dadhabdan mallaqallee gargaaruu dadhabdanii dhugaa dubbachuu fi yaada gaarii gaafa qoodanii fi mallaqa caala koo yaada gaarii caalaa beektanii maaliif yaadni gaariin hin badu hin cabu hin dhumu isinii galee mallaqni garuu dhumuu danda'a. Nama harkaa illee baduu danda'a. Kanaan immoo akka nama jiru mallaqni fayyadu jechuu kiyyaa miti. Kanaafuu namni yoo gara sooshaal miidiyaa rakkina isaa dhufee himatu akka namni sooshaal miidiyaa irra jiru kun yaada gaarii naa qoodu waan qabuun akka na gargaarudha malee akka isin jecha hin taane jettanii ni rakkina irratti rakkina dabaltanii mogolee nama cabsitanii fi miti jechuudha. Kanaafuu mucaan kun guyyaa 2 guyyaa 3 gara sooshaal miidiyaa dhufee jechuudha akka dhukkubsatu illee dubbataa ture akka keessaa nagaa hin qabne egaa Dubaay deemuudhaaf ta'ee birrii waa kanaa baasatee nagaa akka hin qabne dubbatee akkasumallee dhugaa dubbachuuf kan bakka garaasaa keessaa yaa'e dhugaa dubbachuuf dhiiga jechuudha. Kana jechuun keessi kee nagaa hin qabu waan akkanaatitu na keessaa yaa'e jedhee raawwate viidiyoo waraabee suurawwan garaagaraa maxxansa. Ani namoonni miidiyaa irra jirtan kun isin rakkattanii isin homaa biyya keessan keessa rakkoon hin jiru bakki isin jirtan rakkoon hin jiru dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhibdu jechuudha. Namni koo akka gammadetti akka nafni beektu akka gaddettis immoo akka nafni beektu mucaa kanaaf waaqayyo waan boruu godhuuf hin beektan. Maaliif waaqayyo gaafa rakkina namatti fidu dhugaa waatu akka duuba jiru beektu akka seenaa namaa jijjiiru waaqayyo jechuudha. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade mucaan kun rakkina qaba waan akkanaa rakkadhee waan akkanaa keessa hin jiraa jedhee isinitti himate waan ta'eef yoo dandeessan yaada gaarii qoodaa fi yoo dadhabdan immoo
waan hin taane jecha hin taane namatti hin dhoobinaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf koomantiin isin barreessaa jirtaniif jechuudha. Warri kana godhan immoo olii keessan ni beektu. Dhugaa warri kana godhaa jirtanii waa keessan hundumayyuu hin beektu jechuudha. Akka gaddatan kanatti akka gammadanitti akka nafne akka namni akka gammadetti akka nafne hundumti keenyaa hin beekne jechuudha. Akka gaddattis immoo akka nafne hundumti keenyaa hin beekne jechuudha. Egaa akkuma beekamu addunyaan tuni buburreedha. Nama tokkoof gaarii nama tokkoof immoo gaarii muutee jechuudha. Nama tokko yoo boochifte nama kaan immoo hin gammachiifti jechuudha. Kanaafuu walumaa galattuu beekamaadha addunyaan buburreedha. Yoo dandeessan mucaa kana yaadaan gargaaraa. Kanaafuu koomantii taane hin barreessinaa fi namni mucaan kun yoo koomantii keessan amma inni gaddaa jira mitiire rakkina keessa jira mitiire koomantii keessan ilaalee akka isin jajjabeessanii malee koomantii keessan gaafa ilaalee mucaan kun gaddee yoo waa of godhe boruu ba'uun koo faayidaa hin qabu. Yoo mucaan kun waa ta'e mana isaatti galtu. Maal dhugaa dubbachuu fi nyaattu qooda qabeenyaa isaa hirachuu dandeessu hin dandeessan. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade nama tokko yoo dandeesse gargaari. Yoo hin dandeenye immoo yaadan taane ittiin dhoobin baqa bira darbi jechuudha. Sooshaal miidiyaadha miti bira darbi. Maaliif dhuguma dubbachuu fi namni waan facaase haammata waan ta'eef jechoota har'a namaan jettu kana boruu akka sirratti kufu beeki. Maaliif jennaan namni waan facaafate nyaata waan ta'eef waan facaafate haammata waan ta'eef jechuudha. Garbuu facaaftanii xaafiin eeggattani kana beekaa. Kanaafuu jecha hin taane namatti hin dhoobinaa. Yaada keessan jijjiiradhaa warri yaadni keessan xiqqoo. Maaliif mucaan kun yoo lubbuudhaan darbee kun isin argattan humtuu hin jiru jechuudha. Ani immoo kana yeroo hin jiru mucaan kun koomantii keessan ilaalee waa of godha jechuu kiyyaa miti. Garuu namni tokko keessi isaa nagaa keessi koo nagaan qabu rakkina akkanaan keessa hin jira dhiphina akkanaa keessa hin jira jedhee yeroo inni sooshaal miidiyaa irratti dhufu sooshaal miidiyaa irratti gizee inni rakkina isaa himatu isin immoo maaliif rakkina irratti rakkina namaa dabaltu maaliif nama aarsitu isin nama miti maaliif nama miitu maaliif nama miitu mee nama miidhame keessaa nama du'e keessaa nama rakkatu keessaa maaliif maal argattu? Sagalee waaqayyoo koo kan gaddu wajjiniin gaddaa kan gammadu wajjiniin gammadaa jedha. Kanaafuu warri kana godhaa jirtan mee dhaabbadhaatii of ilaalaa. Mucaan kun rakkina keessa hin jira waan akkanaa keessa hin jira jedhee himataa jira malee akka isin koomantiin harrabsaniifi miti. Akka isin suuraa isaa gadi galchitanii irratti dhiichiftaniifi miti jechuudha. Mee dhaabbadhaatii of ilaalaa warra akkana godhaa jirtan. Akka gammaddan kanatti naftan dhugaa dubbachuuf. Akka gaddatanitti immoo namni eenyumtuyyuu akka gaddatti hinafu waan boru mucaa kanaaf waaqayyoon godhu hin beektan. Kanaafuu ani osoon mucaa kana ta'e dhugaa dubbachuu fi rakkinni jechuu rakkinni natti baay'atee lubbuudhuma kiyya kana baasa malee dhufee sooshaal miidiyaa kana irratti hin himadhu jechuudha. Waaqayyoos natti fidini malee maaliif beektu mucaa kana kan ani koomantii isaa waan argeef koomantii namni barreessuu waan argeef jechuudha. Kan mucaa kanaan jedhamu waan baay'ee jechuudha. Ammaa gadditee asuma jirta bakka dhugaa waaqayyoo dubbisuu man dadhabee jechuudha koomantii isaa namni. Sooshaal miidiyaa kanarra gaafa fayyadamu maaliif beektu obboloota kiyya tokkoof gammachuu ofiitti ibsachuu tokkoof gaddoo ofiitti ibsachuu gara itti deemu kan dhabanii malee namni jaalatee dhufee sooshaal miidiyaa irratti rakkina isaa dhiphina isaa himatu maaliif jettan beektu kan namatti gammadu jira kan namaaf gaddutu jira waan ta'eef jechuudha. Isinii galee kan namatti gaddu jira kan namaaf kan immoo sitti rakkina keessanitti kan gammadu jira waan ta'eef jechuudha. Rakkinni nama hin ajjeesu. Rakkinni nama hin ajjeesu dhugaa dubbachuuf. Abbaan keessa dhaabatee cimee yoo waaqayyoon isaa kadhate waan barbaade keessa darbuu danda'a jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtanii mucaa kanatti hin qoosinaa jechuudha. Mucaa kanatti hin qoosinaa waan isinirra gahu hin beektaniira. Har'a yoo gammachuu qabaattan boruu gammachuu dhabuu dandeessu. Kanaafuu namni mucaa kanatti dhiyaatan rakkinni isaa maal akka ta'e irraa hubadhaa piliis gaafadhaa rakkoo isaa jechuudha. Namni yeroo du'e bichaa fira hin godhatinaa jechuudha. Yeroo namni lubbuu kanarra addunyaa kanarra darbe qofaa fira namaa hin ta'inaa. Yeroo namni rakkina keessa jirus fira namaa ta'a jechuudha. Kanaaf koomantiin taane namaaf hin barreessinaa warri itti dhiyaatan rakkoon kee maali jedhaanii warri immoo dallaalatti akka dallaalitti dhiyaatanii mallaqa isaa jalaa nyaatanillee dhuguma isiniin jedha mallaqni namaa somaa namaaf hin godhu wanni namaa nama balleessa malee nama guddisuu daba keessan hin guddadhaa malee jechuudha. Mucaa kana gargaara dabqasaallee deebisaa fi kanuma isiniin jechuun barbaade dhugaa dubbachuu fi mucaan kun baay'ee garana nyaate jechuudha.
Yaadni ani qabu guyyaa har'aa kana kanumaadha. Nama yoo fayyaduu baattan nama hin miidhinaa isiniin jechuun jaaladha. Yaadni ani qabu guyyaa har'aa kana kanumaadha. Amma yaada biraatiin walitti deemnutti nagaan naa turaa eebbifamaa.